يا فيديو تانو داو داما نافع جمرو فيدا نجني واقعي سنابايا تشاري سيتي نتين تلفزيوني بتله كنا سنتين ملا ترى بدين كوا هم جواب دوان جروف نتين دول إيفما كنا كذا كي يرو نافع أنا ليه كتير شو دونا يلا نافني برا أبد إما كودي فوجي كودي لين سنتا كرسيسا كونفون زوج تكمل باقي يا تنيو تجنا الله شو مجمرة كم ساتنو نمودات هلا إيش كم ساتني أدرا من قدوس بالتنو أدرا كاسي على شو يدو إيش الناس هاي إن زي ما كمتوا أشالهم بركات يكرتان دي ألقى وستي يكررنا كرر لما كلهم يعني كويس ورث هم ده بركات دي بيتشا يكبر الكوسو تمو بتأمر تيكانال كم ساتن سايون بيفه كم ساتن بواره كم ساتن شكر لما استوصل للوسو هاي غوردون يشلال زيغا محل زيغا غوردين أرغونا بارمكينا يهتدونو نجاga apa tuh kak? Ya kajar titi mika guzo itu tak agora demart naga kam jirtu sinda naga kam jirtu tamati jala laurita naga kam jirtu di begon ايش amma baka to kujenne face jirta wara na fe ajalkam هاجر كم نسونا مياكو السؤال اللي مكو مجمرة بيفه كم ساعتين لا ما نقوم اسود أستني يعني كم ساعتين عندنا كم كل زمن جرام እንደዚህ ወደ ዝለዲ ቀመጠ عندنا رجال لا كذا محل ቦታ ካለው ፍራሽ ነው ለካ ፍራሽ አለው አይ ቢፌ እንዳይሰብሩኝ ያው ያይቃ ቢፌ መስታወት ስለሆነ እሱ ደሜ ሻንገር አዳማ ደሜ እሱ ብቻ ነው እዛ ደግሞ ዞር ሰው በረከት ለብቻ ይዛል ነኝ ኦይ ረኮንቀው ወረቀት ከነቲ እንዲሺ ቢቴ አንተ ቴሌቪዥን ቢቴ አንተ ባበራን ረጋራኒ ወጋለ ማናከና Yesus koftan gargaari ka waaqayyo keenya gargaari ka yaa waaqayyo keenya ga waaqayyo naamil keessa malee sagalee jaaja kaan hin jira sagalee makiina yuutuubii koon beeku ga gooftaa beeka wattaa ilaal makiinaan abdee بصورتهم فربجوا لما مساقي كرسي عندي ما ندي بيلار تا ما ندي بيدي بيني أتري بيدي ايه زاكا كنفو تاج زا وين أسروا أنا كم يتكلفون جمد بزينة جمد التأسروا ما أعرف كأني الله لينا كميشا رما ميشا كم بود بري سفني منيرة بريكم كورشاني بني كنا وين نسرتكم كورشاني بدي بشنتة ألقى بتشار شوفوا بس في كذا بيت كوني ليه بانكنا كوابر بدن ليه نجرا جل شيء شو كنت ربيسان ده مسوبين تيسا هو مسوبي تو كنت لما أنت تيسا ما لسه فراش ويا كم ما لسه في سالو هده تبودي جرام يقال إفهمنا أقودا دو أبان جراوان أبو في سكالينا دوّنا إلى كله يوتيوب كودي في سلرا كودا سيني في الليل سداتي إنكم ده كني ini frasi balik itu merti frasi di mana?
Abet exo firaasha kana yabbuu dhugaa waaqa malee kana bareedu. Akkasiin garaa ga'utti akka garaa keessanitti akkuma isin dhaabbattanii bittanii intalli tashoomaa dhugaa waaqa waan ishii mararee sirii bitti waaqayyoof galannaa ta'u jechuun innas hin jedhu waan mirxii jechuudha waan bareedu taate. Baay'ee yabbinni firaashii kana ajaa'iba birrii ishii birrii 10,000 baay'ee miti ishiini meetir kaayaadha. Meetir kaamsaa miti meetir kaayaadha. Nama sadii hin ciibsa jechuudha akkuma hankooti mana keessa jiru. Meetir kaayaadha miti firaashii soorsa. Meetir kaayaadha. Meetir kaayaa Aaratti hin jimanan. Baay'ee ariifiidha. Isa waan qolfanne. Bakka ikkaan mataa siruun jiru bakka machi. Kun waaqayyo galatu akkuma isin jaallattanitti isinii bibbinne isiniif fe'aa jirra. Kun illee TV masqammacaadha. Sibiilli kun immoo han algaati. Ani kun immoo teessoo televezyiinii abbaa birrii 7,000 isiniin jedhee. Algaa abbaa birrii 15,500 algaa bichaa miti. Kun illee biratti kun illee faanan gurgurama. Biratuma kana wajji isinii kennanii. Chibbuudii hanan magalee jechuudha. Chibbuudii jedhalee isinii kennamaa jechuudha. 15,500 sun jechuudha. Abbaan 15,500 immoo isaan kana kanaa fi qubsaatiin uffataati. Abbaan 10,000 immoo firaashii kana. Televezyiinii koo immoo ashagadheen jira waaqayyoof haa galatu. Zeeniyye mastaawotii kana keessaa sii guurree akka hin cabneedhe gabbinatti soorsaan haa baatoo dhenqaa sii guure. Televezyiiniin koo immoo manatti galamma waraaba sinin waraabee sinitti haa bareedu bani TV'n koo kunootti. Abbaan G32 birriinsaa meeqa jettu birrii televezyiinii kana TV jedhee TV'n kuni riimootii kan ittiin qannasa yookaan waa geeddaratan. Chaanaalee jechuudha. Isa bichaa hojjesinii kennama malee isaan kana kophaan bitee jechuudha isaan kana kophaa isaaniin bitee eelee isaa kophaa bitama qoraansaa kana kophaan bitee kunoo kanallee kophaan bitee as keessallee wantoonni shiboonni ittiin hidhaman illee jiru kophaan bitee as keessallee kan jiru mucaa baadhee akka itti gadheeruun qabu dhiifama isiniin jecha erga silaa isinitti agarsiiseera viidiyoo isaa isiniin gadhiisa waaqayyoodhee finyoo isaatii fi diishifarii jedhama diishifarii fi finyoo isaatii fi waan biraallee as keessa jira jechuudha pilaastikiin ittiin hidhan illee isaan kun hundumti isaa kana dabalatee TV abbaa injii 32 kana jedhee meeshota achitti argaartan kana hundumaadhe birrii 20,000 bitee jechuudha. Kun riisiitti isaa baadheen jira. Inni birrii 20,000 waastinaa waggaa 2 naa kennee jira jechuudha namichi. Waa fe'ameen namlu sana sarqabamee immoo gara mana kootti galaa isin jira warreen kana barbaadan yoo jiraatanii footoo isaa warreen keessaa naa ergettanii yoo jiraattan kanallee isiniin erga kan biraatti kitchen kaabineetii kana jechuudha na hordofaa. Shururu argitaniira kana hunduma isaa wajjiniin peestaadhi san keessallee diishifarii kan jedhamu birrii 7,000 kana 1,700 kana bitee diishifarii kan jedhamu kun kophaa jiran booda kaartoonii keessa jira isinitti agarsiiseera viidiyoon naan booda isinii gadhiisu paartiin isinii gadhiisa caqasaa achirratti. Wanta tokkoof lama bichaa miti wanta 20,000 bitee muluu isaa jechuudha muluu televezyiiniif kan ta'u xarabbeessaa isaa wajjin yookiis kuno muka kana wajjin illee jechuudha mukichi illee achi gahee akkasiin rakkifne kana wajjin illee isinii bitee jira. Waaqayyo haa ulfaatu Yesuus nu milkeessee jira. Waaqayyo na gargaara nagaan achi qodaan kun ga'ummaa abdii guddaan qaba. Biifee manaa immoo kan biraallee kana barbaadda yoo jiraatan jira kan akkanaasi. Amma wanni naafee kun akkuma gargaartan fe'aa jiru. Ani mucaa kootii qabbanatti siqee naafe'aa jiru kan lafatti hafee jiru amma shiboo mucaan harkaan qabatee jiruu fi intini teessoo televezyiinii fi televezyiinii koo kana hafee jira. Firaashii fe'amee jira. Biifeellee biifee qodaa irra keessa udduun isaa jalli kun mudhii gadi akka kanaa kuni galee jira mataa isaa kana mastaawutii immoo dhumarra bareechanii naa kaa'uuf jiru. Algaan immoo akkanatti nana qalama. Bira wanne ittiin qabsiisan hin qaba booda waan nama rakkisu hin qabu jechuudha na manatti gashanii sisirreeffatan jechuudha. Wanni gana shiboo biraa barbaadu wanni gana bismaara biraa barbaadu wanni tokko hin jiru harkamaan gaxxamamaa jechuudha. Televezyiinii qubsaatiinis immoo kan inni muluu walitti jiru lama gaaraa kaasee adiin kuni amma dakaatti akka didaa yuutuubii sana hin beektu miti walitti jira kun. Inni bitee immoo kan walitti jiru sun taane kun akkuma argitan ilaa mucaa shurraa bidiimaa uffatee jiru biraa isa jala isaallee kophaa bitamuu hin danda'ama. Akkuma argitan inni lafa taa'eeru kun immoo gubbaa isaa mastaawutii isaa jechuudha. Soorsaatti kaameraan hin kennaa inni bareechee ennaa achi ga'u. Ennaa dhaqee abbaa meeshaa sanatti as rakkabu. Joona waraabee bareechee siniifan gadhiisa. Yoo viidiyoon sun waan hin taane ta'ee waan yuutuubiin kun adabsiisutu achi keessa jira immoo ta'ee hin gadhiisu na of kalchaa siniin jedha asumarraani kana fakkaata. Sinan jaalladha. Wanni kun birrii 7,000 siniin jedha baay'ee miti TV masqammacaan jedhaan yaaboo TV saantii jedhan isaanan hin beeku isaati maqaasa. Kana siniin jedha obboleewwan kiyya. Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama. Nuur tafaa xiqqoo ishee taftee innaa isaa fe'anii asii shaa jedhanii qajeelanan isinitti agarsiisa deebise.
Televezyiinii masqammacaa sanallee kaa'aa jiru kun akkuma argitan. Yaa warra deebitee maaltu agarsiisa tigistinaan jechuu dandeessu akka qodaan tokkitti ishee sitti naafnee fanan. Akka tokkitti ishee sitti naafnee fananii kunoo kan hundumaa fe'amaa jira bakka tokkotti xaqallalamee waan ta'eef waaqayyo si faana haa ta'u sinan jaalladha. Nageenyi waaqayyo sinii haa baay'atu qodaan koo tokkitti ishee naaf naa fe'amee naa guutee jira. Kunoo ilaalladha lafatti hafe sun naa fe'amaa jira kun naa fe'amaa jira. Kanaafiyyuu viidiyoo biraan walitti deebinannaa soorsaan dhaqee abbaa manaa mucayyoo kanatti na sarakkabu viidiyoo bareechee akkuma yoon na waraabee akkuma walii gallee maalin sinii godhaa siniifan gadhiisaa jechuudha. Waaqayyo si faana haa ta'u nagaan naa tura sinan jaalladha obboleewwan koo isintuu nama na godhee akka na jojjedhu karoora naaf karoorse waaqayyo isiniifillee karoora gaarii haa baasu wanti isin yaadne waaqayyoon Allaan keessan rabbiin keessan isiniif haa karoorsu eebbifamaa sinan jaalladha viidiyoon biraan walitti deebinutti nagaan tura.